kiyyan isinii qooda jechuun muuxannoo kiyyaan isinii dabarsa. Dhiiroo anaa kana beekumsan na jijjiire moo aadaan na jijjiire moo nama fakkaachuun na jijjiire moo magaala galuun na jijjiire moo kamtu na jijjiire dhiiroo. Hunda isaatu takka takkattiin isin hima. Yooni viidiyoo kana hanga xumuraatti dhageessan faayidaa gurguddoo jireenya keessan jijjiiruu irraa eeggattanii namoonni chaanalii keenya kanaaf haaraa taatan ammoo subscribe godhuun irraanfatina. Gara mata duree teenyaatti deemna. Anummaan isin gartan guddaan kun dura akka namuu baratee elementarii baratee high school dabree university dabree baratee akkuma dhaloota kamittuu jechuu baadiyyaa dhalatees magaalaa dhalatees anis dhaladhee guddadhee baradhee as ga'e. Garuu kana hunda keessaa wanni na jijjiire maali? Jijjiirama guddaa wanni naa fide. Wanni jijjiirama guddaa naa fide wanta kaan isin himaa dhagaa'e. Eegan baradhee hojii adda addaarra qaxaramee hojjechuu jalqabee wal naa gahuu dadhabe. Maaltu wal naa gahuu dadhabe? Qabeenyi niin argadhu, biizinasiin argadhu, faayinaansiin argadhu, harkumaa fi afaan jidduutti hafti. Dhiiroo tana akkamittiin firraa jijjiiruu dandahaa je'eetiin halkanii guyyaa taa'ee itti yaadee dandeettiin kiyya maali? Yoo maal godheen jijjiiramuu danda'a? Namarra baruun laaftuudha. Ifirra baruun ammoo ni ulfaatti beekaa. Eega guddattee keessaa'uu maallaqni harkatti xiqqaate booda ifirra baruun ni ulfaatti. Ani garuu ni murteesse. Ifirra baruu, hojii adda addaa uumuu, teeknooloojii adda addaa barachuu, leenjii adda addaa barachuu, barnootaan haga digirii sadaffaa baradhe maleedhaan kamtu na jijjiiraa je'ee kara gorsaa seene jechuudha. Kara waan na jijjiiraa, waan na gorsaa, waaniin amata 20 wahii baradhe caalaa gabaabdutti waan na barsiisa harkadheetiin arraan tana bakka ittiin arkitan tana taa'uu eegale. Muuxannoo tiyyata yuunivarsiitiitiin isinitti hima. Yuunivarsiitii akkuma nama kaaniittu anis biyyuma keessattiin baradhe yuunivarsiitiin baradhe tana keessatti namni hundinuu maatiirraa qarshii meeqa argata? Qarshii 50. Dhaloota kiyyaan baana dhaloonni amma 1,000, 2,000, 3,000 harkatu jiraachuu danda'a. Qarshii 50 si ergamu yookaan qarshii 100 si ergamu. Odoon yuunivarsiitii jiru akkamittiin maallaqa warrarraa naa ergamu kanaa ol arkachuu danda'a. Yuunivarsiitii keessa barachuuttiin jiraa jireenya firraa jijjiiruun qaba jeetiin yaaduu eegale. Eesaan dhaqee dhageessanii bakki inni itti baradhe Finfinnee yuunivarsiitii kiiloo 6 baradhe jechuudha. Addis Ababa yuunivarsiitii 6 kiiloo kaampaasitti. Achii ka'eetiin isteediyeema dhufe bakka itti waraqaa gartee nama turjumaan itti dalagan afaan Oromoorraa, afaan Amaaraatti, afaan Amaaraarraa, afaan Faranjiitti jechuudha. Waraqaan seeraatuun hedduu takka barraawaa namni achi jiru qaxaroo namaa qaba. An barataadha. Yeroo hin qabu, yeroo babal'oodhaan qaba. Yoon qayyabadhe achi booda maaliin dalan? Yuunivarsiitii keessa taa'itiin hojii uummachuu eegale. Achi booda maaltu naa laaffate jechuu? Waa turjumaana, waa hiikuu jechuu. Hiikkaarratti yeroo dheertuu achiin affidan yuunivarsiitiitti an halkan guutuu qalamaan fixeetiin kannaaf isaan ganama maallaqa naa kannaan. Odoon jiru guyyaan dura 200 arkadhe akkaan hin gammade. 300 ogguun arkadhe ni hin gammade. 400 ogguun odumaan jiruutiin 1,000, 2,000, 3,000 arkachuu eegala. Ahaa. Edaan namni yoo if jijjiiruu barbaade waan gurguddoo eega eebbifame booda eeggatu odoon tahin xixiqqoo harka isaarra jirtu tadhawaataan takka 2, 3, 4 jee itti deemutuun akkaan akka nama jijjiirtu bareetii yuunivarsiitii keessatti waa warri keenya rabbi umrii haa dheereessuu obboleeyyan kiyyaas abbaa kiyya rabbi rahmataa godhu hundi gamaa gamanaa naan ergan waan isaan naa ergan sanirra dabalata dalagachuu eegale. Achi booda maaliin jee edaan dalagaa dalagachuun dilana laaftuudhaa jeetiin ammaas bakka sanatti ilaal qabxii lamadaattiin dhufaa harta akkallee hin deemina. Dubbiin tun laaftu maallaqa harkachuun seeheetiin odumaan yuunivarsiitii jiruu maallaqa kan harkadhu eebbifame. Hogguun eebbifamee yuunivarsiitii irraa ba'e edaan maallaqniin harkadhu kun nan jiraachisu. Maaliif kiraa manaa jira, nyaataa jira, dhugaatii jira. Bakkaan itti dhaladheerraa kiiloomeetira 500 fagaadheetiin jira. Firaniin qaba hagayuun fira bira teessa. Kanaafuu an odoo yuunivarsiitii qara'uu yookaan baradhu maallaqni an arkachaa ture san na jijjiiraan seehe. Magaalaa Finfinnee keessatti maallaqni an gaafas arkadhu kiraa manaa qofa danda'a. Amma gaafiin lamadaa na mudate. Edaan hojii arkachuun laaftuudhaan jeemi hojii takka odoon ta'een hojii 2-3 hojjechuun jechuudha. Maaliif hin tan isinitti hima obboleeyyan kiyya bakka jirtanitti hojiin takka fiinxa naman baastu barana.
yoo ogummaa dabalataa itti dabalattee jireenya kee jijjiiruu baatte yookaan immoo alaqoota firraa hir'istee alaqaa mataa keetii taate halkaniif guyyaa kan hin hojjenne taate jireenya firraan jijjiirtu. Wanni guddoon laal beekumsa baradhe. Aadaan itti guddadhe ni jirti. Namni an fakkaachuu fedhu ni jira. Kana hunda walitti qabadhee garuu akkamittiin hojiirra ooltu ta'etu immoo qormaata natti taatee turte. Garuu ilmi namaa yoo rakkate ni jijjiirama. Ani amma akka gartanii taa'ee isiniin haasa'u kun dura anumarraa eegalte rakkoo. Kiraa manaatii fi hoggoonii fi torbaan lama nyaadhe maallaqni harkaa qabu dhume. Tanaafuu maal godhuun qaba? Eef jijjiiruun qabaa je'eetiin ka'ee qaxarri seene. Hogguun qaxarame aadaan edaan namni qaxaramee itti hojjetu aadaa kophuuti. Gattaa'i, ol ka'i, tana dalagi, tana godhi. Qaxarri wanni nama barsiistu keessa